waaqayyo waaqa jiraata. Gufuun kiyyoon diina habuqaa'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dibanna. Kiyyoon diina habuqaa'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan buqqaya. Toora bahadiina namaa yaala badiina. Kanaddaa hundi keessa. Haleluuyaa. Kanaddaa hafuurri qulqulluun gidduu adufu. Hafuurri qulqulluun dhufu kanaa namaa tokko biqilu gidduu. Reeffaa yaala bahadiina namaas. Maqaa ilma waaqayyo waaqa jiraataati. Yeroo kana kan nu mormu waaqayyo. Asitti argamu keetiin kan mormu. Maqaa Yesuusiin kan jabeatu. Maqaa Yesuusiin kan buqqayaatu. Oo maqaa kee fulfina kennu waaqayyo. Maqaa kee kabajnu nana keessatti. Rooni alaasaan dura laba gadina. Maqaa ilma waaqayyo waaqa jiraataa. Yeroo kana kan ittiin mormu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan fagaate haadha. Gidduu sagalee kennutti dubban. Nu jajjabeessi jajjabaanna. Nu dhaabinna banna. Nu ijaarin ijaaramna. Tokko nu godhi tokko taana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irree kennu gidduu dhaqaba. Nu wajjin ta'i maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen ameen. Argamu waaqayyoo keessa jiraachuu. Living in the presence of God. Nama kana yeroo amee ijoo godhatee yookiin immoo waaqayyo kan inni waameef waan sadii of fuulduratti ilaale. Without any condition. Condition tokko malee condition jechuun yoo kana goote kana godhaa, yoo sana goote sana godhaa, yoo kana raawwatte kana godhaa, condition dhabu. Omaa condition tokko malee maal jenna Oromiyaa condition maal? Haalduree tokko malee dhiifama. Haalduree tokko malee utuunni waaqa tolfama waaqeffatu. Sagalee wal tatteenaa dhahiisii xinnoo ishee dabalata. Aangoo akkana keessa eegaa. Haalduree tokko malee waaqa tolfamaa utuunni waaqeffatu. Jireenya waaqayyoof hin taane qabaatatu ni jiru waaqayyoo nama kana waame. Inni kun maal agarsiisa ni jalqabaa? Ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa isaa mul'achuu jiru baroota keessatti kan mul'isudha. Haalduree tokko malee utuunni waaqa tolfamaa horiitti waaqeffatu waame nama kana. Inni kun ayyaana karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'achuu jiru kan quba qabu. Inni gara biraan karaa nama kanaa, karaa sanyii fidda nama kanaa, karaa qomoo isaati karaa isaa eebbisuu, saba isaa eebbisuu barbaade waaqayyo. Karaa isaa ni gara biraan argama isaa keessa deebisee jiraachisuudhaaf. Argamuu isaa keessa. Nama waaqayyo jalqaba yeroo uume argamuu isaa keessa kan inni jiraatuuf uume argamee waan. Waaqayyo jannatee keessa deddeebi'aa tureedha. Dhaqee duukaa isaa ture jedha. Kanaaf argamuu isaa keessa jiraachisuudhaaf garuu namni argamuu waaqayyoo keessaa alatti bahe. Argama waaqayyoo keessaa alatti bahe. Presensii waaqayyoo keessaa alatti gadi baafamee jiru. Kanaaf akeeka isaa jalqabaa nama deebisuudhaaf haalduree tokko malee namicha kana ayyaana karaa Yesuus Kiristoos mul'achuu jirutti kan quba qabu seera karaa Musee kenname miti. Tajaajila karaa Musee kenname miti. Tajaajila karaa namicha kanaa kenname haalduree tokko malee kondiishinii tokko malee jireenya namicha kanaatti mul'ise waaqayyo. Innis baroota dhumaa keessa karaa Kiristoos Yesuus isa mul'achuu jirutti kan quba qabu. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waaqa tolfamaarraa kan abbaasee dide. Addoo amma dubbifanne ammaatti polaayitiin sagalichi. Waaqayyo Abrahaamitti mul'ateetti balleessaa kan hin qabne kan fuula koo dura deddeebi'e. Eessa dhaqee nan akka erga waamamee bulee boqonnaa 11 soddomii tokko irratti waamame. Boqonnaa 12 isa booddee 13 isa booddee 14 15 16 isa booddee 17 kana keessa
keessatti itti mul'atee waamee Waaqayyo balleessaa kan hin qabne ta'e, mudaa kan hin qabne ta'e fuula koo dura deddeebiitu jedhee fuula Waaqayyoo duraa eessa dhaqe? Na duukaa jiru. Fuula Waaqayyoo duraa Waaqayyo turni haadha manaa isaa wajjin maseena ta'anii isaan jiranii waggaa 75 tureedha. Mucaan sii kennaa namni ormaa si naalu nama jirba kee keessaa ba'u si dhaalaatti jedhee abdii kenneera Waaqayyo. Abdii kana utuma eeguu bubbulee Waaqayyo. Hin bubbule Waaqayyo. Waan bubbuluuf immoo sababii qaba Waaqayyo. Yeroo hundumaa jireenyi namaa kennaa fudhachuu irratti kan hundaa'e, kennaa argachuu irratti kan hundaa'e jireenyi namaa. Kennaa kana yeroo hundumaa ganamas galgalas in eega Waaqayyo irraa utuma eeguu baalisooki. Waan tokko jira eeggaa kana innaan seerri dubartii irratti ji'a mul'atu gaafa inni galchu abdiin Waaqayyoo qabaachaa turan inni xinnoo billi jedhu iyyuu hin bade qirqim jedhee bade harma isaa. Kanaaf gara dubartii kanaatti ishee gargaartuu waggaan itti organiitti jettee todee galee yeroo galee amma gara macaaf jaalaqaa gala. Seera uumamaa 16 lakkoofsa dhumaa irratti waggaa 86tti Ismaa'eelin godhate. Waggaa 86tti Ismaa'eelin godhate. Kutaan keenya irraa lakkoofsa tokko irratti akka jedha Abrahaam nama waggaa nama waggaa meeqa? Nama waggaa 99. So many years waggaa meeqa kana gidduudha. Amma Ismaa'eel godhatameera. Waggaa 99 86 Ismaa'eel dhalate. Waggaa meeqa jira gidduudhaan? Waggaa 13 eessa ture Abrahaam? Waggaa 13 keessatti meeree milkoon meeree waaqeffannaa meeree aarsaa meeree Waaqayyo wajjin ba'uun gaduun yeroo hundumaa bu'aan foonii jireenya hafuura Waaqayyo wajjin qabnu katoof garaagara kuta. Bu'aan foonii jireenyi foonii wajjin bobba'uun yeroo hundumaa jireenya nuyi Waaqayyo wajjin qabnu katoof godha jechuudha. Agartee gaabbii waggaa 13 there is no worship Waaqayyo hin jiru, aarsaan hin jiru, communication hin jiru, garaagara jechuudha. Kanaaf nama kanaan Abrahaam jedhe mudaa kan hin qabne ta'e fuula koo dura deddeebi'e. Waggaa 13 yebaakkan waamataa omit years, expired years. There was no communication with God. Waaqayyo wajjin wal quunnamtiin baratti hin jirre, Waaqayyo wajjin haasaan baratti hin jirre waggaa 13 gidduudha jettee bada. Jireenyi keenya Waaqayyo wajjin akkamitti jiru? Abrahaam nama yoo keessa jiraata. Keessa jiraata yeroo kanatti keessatti waame Waaqayyo biyya urii biyya Sooriyaa keessatti waame Kanaanitti waame. Kanaan keessa jiraata eegusi waame Waaqayyo. Ati nama eeguuti nama Waaqayyooti. Jettu jiraata. Ani nama eeguuti. Garuu Waaqayyo wajjin communication tokkummaan wal quunnamtiin maal ta'e? Kanaaf utuma Waaqayyo wajjin deddeebinu yeroo baay'ee waldaa Waaqayyoo dhufuun mana sagadaa dhufuun jechuudha. Mana sagadaa dhufuu jechuun always paartii jireenya keenya keessa tokkodha. Mana sagadaa dhufuu jechuun Waaqayyo wajjin relationship keenya miidhagsinee qabachuu tiikamuu
inni garabra mana sagada dhufu amana enne ofamne to dufaji rutu ko dende biaji ru wa kaya wajwal kunam kida kunjira communication inni tujira kana ofailalu utujira ne oda mujira wa kaya right mana wa kaya kesabitu kana argamu wa kaya kesajirachu kale sargamu wa kaya kes ekanda argamu wa kaya kes baro oda barsindu margamu wa kaya kes uya argamu wa kaya kes por argamu wa kaya kesajirachu kesna komiu gojjajirachura abura kullu wajnasa abura kullu wajmariacha abura kullu rankarana gatiteda saudinde dedu amanti salama kana irra namarra addam bawo kapo kana ji argama waqayo kesjirachu majura waqayo alan kessa injirre kessa obasu argama waqayo kesjirachu ala waqayo kessa injirre kessa obasu total ali waqayo kessa injirre moyo mamale chukura irana darbala yakka irana darbala yak samsoni waqayo agekan galana nasab galabba sarfe masena turanela oman kabanela masi kesa tunira mujago datu mujan sa pun moso bakan mati kaba mekana wala babasa jine waqayo margo dure kya kana milati rani ngai kanno wasin adan kanna baya ko waqayo hallelujah amen adan kanna baya ko waqayo akeka satu ngalate dibata waqayo irakaye humni waqayo rufe jabni waqayo rufe diban sam ka bu kese mure tiga tera bay agarin talcharo rakini sandandeni warani sandandeni imeni sandandeni garwa makino sandande main makansa mugdoi becho boida matu sandande enemies couldn't resist the power, the anointing. Satan didn't know so resist what you don't know. Philistine was saying you don't want Karato Kurvani to Mambakatu. It done down it. Garu Gavadu Batitin Dalila so they ask come there, who did a Canadian instead of Sakalewa. Gavu Samaka Gadubi. एक कम तासार आते बोले एक्जामे थकाइयाओ इराद करे वाकई वादनुरा होवाओ आमीन कनादी अर्गम वाकईयों के सत्यों हुक्मा भला अकर्गम वाकईयों के संजराने भला कर दिताओ वाकी न कर दिताओ ये नहीं कर दिताओ ये रो हुक्मा चुप्पू से ना बकान सा चुप्पू Chubutu masa kesa, wakayo Samsonira dabai, wakayo Saulira dabai, ada mararabo, wakayo ada mararabo. Amaga point ini ada kasih kepada mungkin, argam wakayo kasih kepada orang malu berla, saya berla tempoh ini point ini ada. Argama waqayo kesjiratu ka babu minna number 1 o isuga balanje of isuga deny self isakana tumina na woni ko bejere tata ko edo bisu okay Josin, Lukashan, Katok. Acuma Lukasan kali demi sendiri, cuma minum guna, waktu itu lagi
shan tokko kamu wali dubbisuu waaqayyoo barana gadi ta'e obboloota argama waaqayyoo keessa jiraachuudhaan maal goonu sirriitti deebisaa hawwiin keessa kan fedhe yaada hawwiin amanaa ilma waaqayyoo fi sana waaqayyoo kan fedhe yaada waaqayyoo wajjin jiraachuu waaqayyoon nagaanii deebi'u afur qulqulluu nagaanii deebi'u mana waaqayyoo keessa kanaatti maallaa godhanaaf kiristaana deebi'u waamamu maallaa godha bu'aanaan qabunaaf waaqayyoon nagaa waaqayyoo wajjin jiraatu kana social gathering miti amantii waaqayyoon nagaa waaqayyoo wajjin jiraatu waaqayyoon nagaa waaqayyoo wajjin deebi'u mee Luqaas 5 lakkoofsa 11 qabee nageenya nu dubbisu bu'aa wantichi oke cuma dubbisu ishee dhufa Luqaas Luqaas boqonnaa lakkoofsa 11 biyyoota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaan isaanii Yesuus duukaa bu'an. meertee adhagaan Biyyoota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaan isaanii Yesuus duukaa bu'an. bifa biyyoota amma moo sagalti dabarta bidiruu isaanii qarqara galaanaatti erga baasanii booddee sagalee dubbachaa kan dubbatara suuratti sittanii tokko keessatti si dubbachiisanii walduukaa jiruuf xinnoodha ala sana jedhu walduukaa dhagaa'ee tuni erga bidiruu isaanii gara qarqaraatti baasanii booddee maal godhan jedha Inkutina pointi guddan sana saduka walitti sederaga hundumani isani jedha hundumani isani isa duukaa bu'an maal ture sana taargeetiin jara kana maal ture galgala guutummaa qabuudhaaf achitti namaa godhameedha the whole night they spent their time there barasa yeroo isaanii galgala isaanii halkan sana achitti utuu dalganii utuu dhamaanii ganama barii dhaqeedha Yesuus dooniin Simoon achi kutateerra yaa'ee dubbii waaqayyoo barsiiseedha erga barsiisee booddee karaa mirgaa buusinii kiyyoo keedheedha beeka waa'ee qulqulluu qabdu Kiristoos moo Phexros beeka Yesuus waa'ee muka soomutti kan beeku namummaadha garuu inni waaqa haleluuyaa uumamni hundinuu kan isaan socho'u inni qilleensaan rabaan kaattuudhaan balali'u inni galaana keessa munyuu inni lafarra kanarra deemu hundinuu isaan hafuura fudhatanii isaan jireenya argatanii deddeebi'u kanaaf karaa mirgaa Musaa galaana keessaa argamte keessaa qulqulliin hundinuu sassaabamtee dhuftee dinabite kiyyoo isaaniitedha wal gargaaranii harkisanii keessaa baasaniidha erga baasanii booddee fiidanii qarqara galaanaatiin ga'anii hundumaa dhiisanii maaliif dhiisu isaaf namaa mul'atu maaliif dhiisu isa duukaa dadhabaa mul'atu argachuudhaaf qurxummii rakaan caalu argama bakka waaqayyo ulfaate qurxummii rakaan caalu dhufeenya waaqayyo waaqa jiraata isan argamne keessaa sabsaba agarsiisu isa waan argamne keessaa waa baasu lafan jirre isa jiraachuuf dhimma waaqayyo dhufe jireenya isaanii keessatti isaanii caale haleluuyaa isinii facaalu Yesuus kanaaf inni jalqabaa of dhiisu isa jedhu Luqaas sagal dari torbaat beliau lagi ingin mengurus itu. Luqaas sagal dari torbaat. Hundumaa isaaniitiinis eenyu illee na duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hunda ana duukaa haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isa duraa hin fudhatama. Garuu anaaf jedhee jireenya isaa kan kennu hin oolfata. Egaa namni biyya lafaa mootummaatti buufatee lubbuu isaatti yoo hir'ise yoo of balleesses
bu'aan isaa maalilee eenyu illee anatti dubbii kottis yoo yelle ilmi namaa ulfina isaatti kan abbaa isaatti kan qulqulloota ergamootaattis yommuu dhufu isatti iyyanna'a. Dibdamii sadii waa jedhamu. Dibdamii sadii akkasii. Hunduma isaaniitiinis eenyu illee na duukaa bu'u yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hunda ana duukaa haa bu'u. Ameen ameen ameen. Eenyullee dha. Kaanoo na duukaa bu'u yoo nuu fedhe waa'ee ergamoota miti kun waa'ee keessoota miti waa'ee waan miidhagoo miti. Eenyullee na duukaa bu'u yoo fedhe maal godhee isaan kun waa'ee ofii isaa jedhanii kan kingdom akka jedha let him deny himself. Inni afaan Amaariffaa immoo raasuu hiikaadha. Inni kunis let him deny himself. Argama isaa keessa jiraachuu barbaannaa? Isa dhagaa deebi'uu barbaannaa? Bara jireenya keenya not for 2 years, not for 3 years. Bara jiraatu hundumaa furtuudhaan deeffaddaa jiraachuu barbaaddaa? Argama Waaqayyoo keessa mana kee argama Waaqayyoo keessa jiraachuu barbaaddaa? Baay'ee galuu keessa argama Waaqayyoo furtuudhaan keessa jiraachuu barbaaddaa? Deny yourself. Deny and denounce yourself. Namni yeroo baay'ee jireenya isaa keessatti Waaqayyo wajjin diinummaa kan isa tuumu irratti tarkaanfii fudhachuu dadhaba. Waaqayyo jaalala. Yoo Waaqayyo jaalala. Waaqayyo jaalala. Waan tokko miti Waaqayyo. Definitionii Waaqayyo maalidha? Waaqayyo jaalala. Jaalala mana Waaqayyo keessa hin deddeebinu. Isa argaa, isa dhaggeeffachaa, isa wajjin hin deddeebinu yoo ta'e hundi keenya soomatu. Kanaaf let him deny himself. Ida gargaara keenya Itoophiyaa keenya Waaqayyo dura ani waa'ee guddina fuula si barsiisuu kana keessa maatii badoo naan dubbaraanii waan keessa qulqulluu fidachuun baddaa. Toopikii yoo naa kenna mentoora isaanii konfiraansii garuu waan keessatti takka keessa kan edda dhufe kana ergaan waa'ee guddinaa dhiisitu. Kanaaf hordofaa godhettoota argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf gaaftuu pay sacrifice. Nama dubbatu kun chiippii miti. Chiippii miti isa iyyanii halleluuyaa halleluuyaa jennee gara faamsaanu. Innan dubbatu it is too costly. Waaqayyoo dhaggeeffachaa argama Waaqayyoo keessa ba'anii jiru. Kaleessa akkas, eeggadda akkas, har'a akkas, sageessoon sitti miti, sapaasaroon sitti miti, isaa banuun dhoowwalee haasoo si fakkiisu. Kadhachiifadheeru, namoonni kadhachiifadheeru, maal ati communication man godhuudha? Why don't you have connection with him? Yiqaalaadhaatiin tala Waaqayyo ilma Waaqayyo tokko. Sitti dubbatu taanaan itti Waaqaan qabdu jechuudha. Maal sitti dubbatu si? Hafuura qulqulluu? Mee ani tala Waaqayyo ta'e? Bari taloota. Ani tala Waaqayyo. Bari taloota. Ani tala Waaqayyo ta'e. Warri ilmaammoo ani ilma Waaqayyo ta'e. Hundumti keenya manu ilma Waaqayyo. Hallelujah. Sitti dubbata gaati ilma Waaqayyo ta'e taate. Sitti bitarmaa hin taane malee. Ela, mana Waaqayyo keetti waaftu be determined. Ani ilma Waaqayyo ta'e tala Waaqayyo ta'e tatanaan Waaqayyo kee Waaqa si qophaa. Amen amen. Sitti dubbachuu qaba danda'uu qabde. Isa sitti maal jedhama? That's why I said it is costly. Kun baay'ee mi'aadha. Wanta akka
isaan dafqanii akka iyyaasee akka jiranii gadi ba'uu miti namaa isaa isa balaaleffataa jira miti. Inni ulfina Waaqayyoo hamma ta'etti gaari. Garuu wanti ulfina Waaqayyoo hin taane faashinii garagaraan maqaa Yesuusiin nurraa fagaata. Foon keenya ulfina Waaqayyooti. Arrabni keenya ulfina Waaqayyooti hin taanu taanaan nurraa fagaata. Kanaaf obboleettiin obboleessaa deny himself. Deny self. Galgala buutu dadhabaa bulan itti dabqaa bulanii riba dabanii maatii dhiisanii itti dabqaa bulanii gaafa argamsiisu qurxummii itti mul'ate tun ta'e gooftaa qurxummii sanaatti mul'ate boloota miliyoonii miti gooftaa miliyoonii itti mul'ata gooftaa jabaa sitti mul'isa hafuurri qulqulluun sittaa mul'ata nuti ofittaa mul'atu ofittee jechuun dhaabbatu waaqa. Ala sanatti jireenya keenya haadhamma dhuunfaa isaa fiqiruu xammadaachuu qabeenyi mana isaa keessatti hunduu sosoba elaga jarreen kun warri hundumaa dhiisanii duukaa ba'an warri qurxummii isaanii kiyyoo isaanii dhiisanii warri duukaa ba'an kun Yesuus Kiristoosin buufatan qabeenyaa isaanii godhatan habtaachuu adda darbuuti naafatti yeroo ba'an mana qulqullummaa keessa waggaa 40 dura achi taa'ee kooyii isa kadhatu birriif warqee hin qabnu sakamu silaanna maqaa Yesuusin kan jennee yeroo dhuunfaaneedha. Haleluuyaa. Birriif warqee isaanii Kiristoosin godhatan habtii isaanii Kiristoos ta'e jechuudha. Qabeenyaan kee Kiristoos ta'a isa buufatte taanaan mana saruu dandeessa gaalloo barbaadde inni naaf sirra dhufee naafata okkolaan gala inni jaamaan dhufee sirraa jaamummaa isaatiin hin gala inni okkolaan dhufee okkolummaa isaatiin hin gala nama qoricha baasus qobichaas godha Waaqayyo. Kanaaf obboloota argama Waaqayyoo keessa jiraachuun number 1 denying self. Of dhiisuu. Waldaanarraa namni wallee qabu. Isa isaan qaban sana garuu qabu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa qabu sii ilaalla Kiristoos. Isa sana qabu sati barbaacha ture namtee teessu banamaaf galgala baatanii bidanii as kaanii sati kunaantee warra si baatanii bidanii firtuu san qabnu isa qabu sii ilaalla. Firtuun madaanati isa bara jireenya kee hundumaa si utaachisu isa bara hundumaa kee jireenya kee hundumaa hiikee si deddeebisu si ilaalla. Maqaa Yesuusiin kan deddeebiidha. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf obboloota hullumti teessirra kattallee ayboolleettini gati hundumaa dhiibnee saduukaa bunee bumonutti irratti akka jedhe Phexros 8 Lukaasuma kana ibsan 29 qabdanii yoo laaltan gooftaa yoo hundumaa dhiibnee saduukaa bunee egaa maaltu nu taanuufi isin warri waan hundumaa dhiibtanii duukaa butanii biyya lafaarra dachaan bakka hin fudhanne mootummaa saba maraa keessas kan hin manne jiru dachaan basii godha Waaqayyo dhinnoote. Haleluuyaa. Kanaafi gadhiisa filannee mul'irratti lafarraas hin qabaanna. Haleluuyaa. Salamatatti darba sharansaa fituu mana jira gadi ta'e ni jalqabaa denying self argama Waaqayyoo keessaa furtuu dhagaa jiraachuudhaaf Waaqayyoo dhaggeeffachaa Waaqayyoo wajjin ba'uun galuudhaaf argama isaa keessa jiraachuudhaaf open heaven jireenya kee irratti qabaachuudhaaf deny self. Number 2 cubburraa fagaachuu sila gidduutti waa'ee isaa turtiisu wanti Waaqayyoorra nama adda baasu maqaan isaa cubbuu jedhama. Cubburraa fagaachuu maal inni lammaffaa
jedha. Cubbura fagaachuu. Cubbuu maal fayyadu? Cubburra fagaachuu. Jireenya Yoosef silaa waa'ee jireenya Yoosef dubbatee ture. Mucaa isaa jalqabaa Minaasee ijoollee dhiiraa lama godhatee biyya Gibxitti. Minaasee Waaqayyo gidiraa koo na irraanfachiise. Efreem Waaqayyo na oole biyya alaatti biyya ormaatti. Nama kana waa baay'ee keessa dabarse Waaqayyo. Dargaggummaatti kadhatu waggaa 17 guutiin akka bisiin sagaduuf akka biiftuun sagaduuf bisiin 11 kan sagaduuf obboloonni isaa jiru hundumaa agarsiisu ture isa kana beeku. This is 2024. Kana hundumaa beektu karaa inni darbu hundumaa galuutu agarsiisee Waaqayyo. When God gives you vision, He doesn't show you the plan. Vision yeroo nu kennu Waaqayyo elaa kanaaf si akeekkanne elaa kana si jedhe yeroo jedhu karaa baddoo sanaan si ga'u karaa isaas si agarsiisu Waaqayyo. Karaa mucaan kurree deemuutti agarsiisee Waaqayyo. Garuu bisiisi sagadaa jechuun maal jechuudha? Bisiisi sagadaa yaala jechuun maal jechuudha? Ati maal taate jechuudha? Ati mootii taataa jechuudha? Garuu karaa irra deemee akka kanatti ba'utti agarsiisu. Akka gurguramutti agarsiisu. Akka inni boolla keessa bu'utti agarsiisu. Akka inni waggaa 13 kan shammeetti dhaqee hidhamee gidiraa gurguddaa miilli isaa furdoo sibiilaatiin dhiiga ture. Baasanii baabsa. Egochuu basansana qossanu inni madaa'e. Kana hundumaatti agarsiifne Waaqayyo. Kana hundumaa keessatti mana karchallee keessatti galuu maaltu fide? Cancala baachuu maaltu fide? Cubbuu noo. Dubartittiin qabattee nama martee yeroo ni didu wayyaa isaatti baasee baqateedha. He paid the price. Mana karchallee keessa buusanii waggaa 13 without any question. Waggaa 17 hidhamee waggaa 30 mana keessaa baasanii fayyaduu qabatu. Yeroo inni dhaqee biyya Gibxitti gurgurame immoo waggaa 17 waan jedhama ta'u 13 years in prison. Dhaqee olee mullee dubartittiin akkuma inni dhaqee inni ishee irraa kaatteedha. Ineenjiratti hin jetteedha. Balballi hunduu cufameera. Foddaan cufameera. Hundumaa cufteetti. Foddaan gara irraa garuu bannaadha Yoosef. Waaqayyo nyaata dura dadhabdee cubbuu godhaa itti dhiisee baqate. Ayyaana kee jireenya namaarraa ayyaana hafuurri namarra kaa'u kan harkisu kan akka cubbuuti. Yakka kana darbaa. Siya yakka jedhamu immoo namni yeroo hundumaa hin jettin fe'ii godha. Sobuun namarratti dubbachuun cubbuudha. Sobuun cubbuudha. Isa tokko tuffachuun cubbuudha. Isa tokko jibbuun cubbuudha. Isa tokko qilee buuftee isa tokko limaasuun cubbuudha. Kanaaf yeroo sodaa Waaqayyoo keessa jiraattu argama Waaqayyoo keessatti you need your talk. You need your walking. Haasaa kee ni goota, adeemsa kee ni goota, waa'ee namaa achi keessatti of eeggannaa kanaasaa. Yeroo argama Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf guutuu waa'ee namaa ni godhata haasaasa. Cubbuu seksii duwwaa miti. Sexual intercourse duwwaa miti. Ajjeechuu duwwaa miti. Haasaa arba keessa bakka guddaan dubbata seera. Borda sana guddaan dimas jedhee bordi gana kooperaatiif guyyaa saddeetii itti gadaaman ganaa guyyaa lama naa. Kanaafii bordi nageenya duwwaa keenya haati maraadha. Gara Gibxii buree fiddaa guddaa jireenya isaa kan inni qabatee cubbuu no. Deegan keenya taasisaa baasa jechuudha. Hello, jirra. Leewwan jirtan jirra. Aasan magaafa
Sirkin mano kullumat jiraachu thoda waaqayyo keessa jiraachu aasarra baasa maalirra jalqabe aasarra bakkirra jalqabe aasa sacrifice kan hunduma yeroo baaftu argama waaqayyo keessa jirti የሰማይና የምድር ጌታ ያንቺ ጓደኛ ይሆናል inni waaqaan lafa buute inni waaqaan lafa uume inni riyaa keetaa karaa keetti si wajjinaasaa irraan gadee ati baatutti ka'ee daawit faarsaa kudha ja'aan damana takka illee daawit gooftaa yeroo hundumaa fuula koo duratti argaa shakkiin jedhu mirga koo jira hoye fuula koo duratti argaa shakkiin jedhu mirga koo jire fuula kee dura takka hoogganaa takka geggeessaa cinaa keetiin bokka hiriyaatti si wajjin deddeebi'e jechuudha. Haleluuyaa. Ameen. Yeroo ati sakkaffattee argama isaa keessa jiraachuudhaaf murtoo godha. Kun murtoo abbaadha. Inni namaa haasa'u kun murtoo abbaadha. Ilaman kan inni itti nama haasa'u kun Yesuus jiraadhu akkas godhadhu Yesuus sosobbi miti. Argama Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf yeroo hundumaa saakirifaayisii nu kaffachiisu hundumaa kaffallee keessa jiraachuu. Ala sanaa isa dhagaa duukaa deebiin ala sana isa dhagaa isa wajjin maal jedhama isa sibiila waaqayyo isa sibiila waldaan kiristaanaa geggeessitee Phaawulosin gara Eeshiyaatti sadaffaa gaafa inni ka'u no itti jedha fudhatu hojii ergamootaa fudha jaalatti dhaabes godhatti mitaataa deemanii galanii kadhachuutti kaaneedha mul'anni gara Phaawulos dhufe gara Makedooniyaa tachee nu gargaara kan jedhu hojii tokkoon argee gooftaan achitti akka nu barbaadu bareedan kaane Barnaabaas wajjin kanaaf obboloota asirra bahi achirra bahi asitti dhaabii afur qulqulluu dhagaa duukaa dandeessu barbaadne yoo ta'e saakirifaayisii kaffachiisa akka Yoosef cubbuudhaan noo Samsoni inna sabode nama duratti daisana gaafan irraa maqu dhaganii nama tokko morma ishee qabanii gaafidanii nama tokko edaanni goota sabode garaagaraa edaanni isaan kan buqqisiisu isa garaagaraa edaanni gumiin qabaa Filisxeem ofirraa deebisiisu garaagaraa inni sirraa addan fayyadu Misi wajjin jiraatu. Haleluuyaa. Ati sitti martigeen እግዚአብሔር መገኘት ውጭ ሆነን ሰው ብቻ እንሆናለን። ሰው ብቻ nama duwwaa nama buddeena nyaatu nama duwwaa sigalee buddeena nyaatee gaafa lubbuu bu'aan istifra keetti mul'isudha. Jireenyi kana miti jireenyi Yesuus wajjin jiraatu. Jireenyi Gooftaa machaa wajjin jiraatu. Qulqullummaan haleluuyaa. Amma gammamaatti ofiisu dhugaafata cubbuurra fagaachuu dhugaafatan sadaffaan abboon dhugaafata. Obedience. Cubbuurra fagaattes obedience qabamuu danda'a. Kanaaf isa sadaffaa rakkaa. Obedience. Abboon jedhamu. Jedhamu. Seera uumamaa 26 keessatti bara Abrahaam akkuma ture beela bahee ka'eedha. Gogiinsa ta'eedha. Yeroo gogiinsi ta'u biyya kanaa kana keessatti biyya geeraa jira isaa gara Gibxitti dhaqee jiraachuudhaaf ka'e. Waaqayyo isatti mul'atee gara Gibxitti gadi hin bu'inii. Asuma taa'anii si wajjin taa'ate. Asubata. Doa kerja di tu cuma, beda kisah cuma, malu bercuci dah kawan. Asubata. Abba sarra bare tu ni bakacu kanan. Asubata ini jadi. Akan jadi segala yang wakayo. Gara di tu kita
baay'isate irra dachaa baay'aa. Dachaa bagashi. Amma qonnaan bishaan dhangalaaseedha. Boonni kun kan keenya bishaan kun kan keenya ni rafataneedha. Achi booddee ishee jedhee irraa baqatee ishee falmaa jechuudha. Amma mootii si keessoo gateedha. Kunis kan keenya ittiin jedhaneedha. Inni ishee baqate. Amma immoo falmii yookiin immoo amajaajii jedheetti irraa baqateedha. Situnaa jedhee moggaase. Achi booddee mootiin gara sadaffaatti gara salphee. Atunduma keenya nyaata caalaa sooressa taate nuudii si dhugatti si yaada sokkee jedhe. Ammoo fagaatee sokkee dhaqee roobootiin of fudhate. Amma hin babal'anne Waaqayyoo biyya lafaarratti hin babal'iseera rooboot jedhanii. Maqaa waldaa gara maayii? Rooboot. Duba bal'isee Waaqayyoo jedhanii. Kadaafi in abboomamee achuma taa'ee amma mootii caalutti biyya tokko namni dhuunfaa tokko individual that is God. Nama individual Waaqayyoo dhaga'u tokkotu biyya mootii biyyaatu Abimelek mootii Geraaraatu hunduma keenya irra caaltee nu gadhiisiti jedhee achi booddee namoota lama fudhatee gara mana isaa dhaqee kaawunsilarii isaa fudhatee ajajaa waraanaa fudhatee gara mana isaa dhaqee maal ta'anii ta'ettoo maaliin dhuftan gara koo jennaan akka Waaqayyo si wajjin jiru agarree mootichi. Ameen ameen. Akka Waaqayyo si dhufaa jiru agarsiisa Waaqayyo. Waltajjii addabaabaayii irratti diinota irratti akkasii wajjin jiru agarsiisa Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo ulfaata. Kanaaf argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuun waraanarraa adda nu baasa. Lolarraa adda nu baasa. Lola keessatti moo'icha gaggeessu. Lola keessatti Waaqayyoo nu wajjin ta'a obboloota. Waraana singa hundumaa keessatti wajjin ta'a. Sagalee Waaqayyoo adeemsi namaa Waaqayyoo wajjin yoo ta'e isaaf diinota isaa gidduutti iyyuu Waaqayyoo nagaa uumama. Inni arfaffaan argamuu Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf Waaqayyoon hundumaa dursiisuu gaafa. Kana jalatti kan nuti dubbadhu waa'ee dubartittii isheen Eeliyaas dhaqee matiloo akka matiltuu gaafate sana. Anuun qabu jennaan kunoo daakuu konyee tokko malee qabu nan suma anaaf hojjedhurraa bara beelaa kana hundumaa buuftee jiraataattiin jedheedha. Waaqayyoof abboomamte waggoota sadan bara beelaa sana hundumaa utuu zayitiin isheen irratin tudaakuun hin irratin bara sana hundumaa quufaan jiraatte. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Eessaa fideetti dhaqaa? Zayitiin itti namee disitti kan namee boris jira. Iftaanis jira. Iftaan duwwaa jira ishee garuu kan isheen jette coba zayitii. Daakuu konyee tokko duwwaa jira isuma nyaannee du'uu feette. Haadhuma duwwaadha chaansiin jireenyaa jette. Garuu waggoota sadan kana nama jiraatu sinin jedha Waaqayyo. Dhaqi garuu anaaf hin jedhu. Abboomamuu tole jechuu. Regardless waan tokko laaltee waan tokko tirkattee turtee waan tokko tirkatu Waaqayyoof abboomamu Waaqayyoof ajajamu. Kanaaf waan nama sirriitti leefitu argamuu Waaqayyoo keessa yeroo jiraatu maaliidha? Amma waan afur sirriitti meera. Argamuu Waaqayyoo keessa kan jiraachisu. Argamuu Waaqayyoo keessa yeroo jiraannu tokkoffaa moo'ichaan deddeebi'a. Yeroo hundumaa argamuu Waaqayyoo keessatti tatanaan you are secured. Hallelujah. Amen. Argamuu Waaqayyoo keessatti tatanaan you are highly secured. Anni kee secured. Jireenyi kee secured.
Fayyaan keessa kiwdina. Haleluuyaa. Waaqosi wajjin taanaan argama Waaqayyoo keessatti taana. Haala sagaltamii tokko dubbii Waaqayyoo keessatti daawoo abbaatti kan jiraatu maatii hundumaa danda'u keessa buufatee daawoo abbaatti kan jiraatu gaadina hundumaa danda'u keessa buufatee achi keessa buufatta achitti jedha lakkoofsa 6-7 mirga kee sosobaatu cinaa keetti kuma mirga keetti mokuma gudhantu kufaa sitti garuu dhiyaatanii ganamas gargaraas diigdanidha boo'ichaan mana Waaqayyoo keessa akka jiraattuuf sababii si ta'a argamuu Waaqayyoo keessa jiraattu. Ameen ameen. Ameen. Boo'ichaan deddeebitu argamuu Waaqayyoo keessa jiraatan secure, you are secure. Manni kee secure, jireenyi kee secure, fayyaan kee secure, waan hundumtuu secure. Sagalee Waaqayyoo seenaa keessa deebii 28 marratti akkan jedhe karaa tokko si dhufu karaa tokko si baqatte yeroo hundumaa secure. Elsaa'i warra sagamuu dhufanii nyaanni badee Samaariyaan marfamtee qabamtee warra Sooriyaatiin banneerra dhumneerra nyaanni mangaagaa tokko birrii 50 yeroo bitamu dhaqaa morma sanarraa kaasaa qabaa fidaa jedhe mootichi Elsaa'i ilaa gartanii morma irraa kaasuu dhufaa jira akkasitti jedha Waaqayyo gooftaan machaa'e horiyoota kana daakuun taasaan tokko saantuma tokkoon bitame ajajaa waraana isaa yoo ulaa Waaqaa badame kun hin taa'ee ija keetii agarta garuu raadha namtuutti bara beelaa keessa Waaqayyo sakkii ibsu maqaan Waaqayyo wal fa'a ba'uun keetti sakkii galuu keetti sakkii argama Waaqayyo keessa jiraatatti ni jalqaba ni lammaffaanni argama Waaqayyo keessa yeroo jiraannu kadhaan keenya faxxaan marsii agenna fuula Waaqayyootti waan kadhan hundinuu deebii atattamaa argata sagalee Waaqayyoo nutti makata gooftaan isa takka'e banee itti dhoowwe natti yoo jiraattan jedhe sagalee kootti qabamtanii yoo jiraattan waan barbaadan kadhadhaa hin argattu natti qabamtanii yoo jiraattan yoo dabarsa qabamni ammaa natti qabamtanii yoo jiraattan sagalee kootti yoo jiraattan waan barbaadan kadhadhaa argama isaa keessa jiraachuudhaaf kiraateeriyaan dubbisee hundumaa shan arfan san isa keessa jiraanna tanaan sagalee isaatti jiraanne jechuudha. Haasaan keenya daangaa qaboo ta'e, adeemsi keenya daangaa qaboo ta'e, gochi keenya hundinuu mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoo galuu kennedha taanaan limmanaachiin faxxaan marsaa. Sadaffaa argama Waaqayyoo keessa yeroo jiraannu warra jala katartaan yeroo hundumaa sirraatti qabu akka inni guutaan wangeela Yohaannis boqonnaa 15 maayila jira ishee dubbifna wangeela Yohaannis 15 isin dubbiseen gara kadhannaatti 15 Shangu kesana kaje. Anu kawai rincat. Isin muda mekot. Inna tiga bamejrat. Ani satu jiratu. Isa jabaji kan muda. Anatti gargar batani. Wanto kode muda cuna nesen. Lako saja. Ana mtuwaini cha ana mkawaini chat isini muda mekot inna natikabam inni anatikabate jiratu anisi satti jiratu isa jabaye kan muda tuwe isatti jiratu isa
isatti qabamanii jiraachuu innis isaanitti jiraachuu warra ija baay'ee dhukaasa fireeruu aanatti maseena qaamina waaqayyo keessanii jirtu ija sirraa argamu karaa deemaatu si goomjaa karaa deemtuutu si goomjaa ija sirra jira gadi ta'e beektu wayii namni wayii argee dhagaa dandala hin goomjaa ijjisaa yeroo inni gadi rookatee taa'u ija nama hundumaa harkisa ija nama hundumaa harkisa ija nama hundumaa harkisa muka isaa olaanaa muka qabu kan ulfina isaa kennisiisu ija isaa akka jaallatamu kan isa godhu ija isaa mana waaqayyoo keessatti ija ijji sirraa mul'ata taanaan ijji sirra jira taanaan karaa deeman sirra dandasu si goomjaa karaa deemtuu sirra dandasu si goomjaa taanaan yadatu Elsaa yeroo inni balbala warra Suunamitti isa daddarbu annama waaqayyoo jedhee guyyaa tokko salaalatu magar akka itti abbaa manaatiin ollette namichi kun nama waaqayyoo qulqulluu nama waaqayyooti inni balbala keenya irra darbu kuni kootu sagannatii jaarraa fi yeroo darbu osa buufatu namni kun itti jettee yoo modeeffate aasaa isaarraa gocha isaarraa raawwata isaarraa hundumaa ijatti mul'ata mana waaqayyoo keessatti isatti qabamnee yeroo jiraannu ijji duraan qabamu aanumas kennu maseena mana waaqayyoo keessa jiraatu warra jalqatan taasisa waaqayyo kanaafuu waaqayyoo jireenya keessan kanaan eebbisu kanaaf wanti nu keessa baanee argamuu waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf dinaa isa hogganuu gurra fagaachuu waaqayyoo abboomamuu waaqayyo dura buusuu akka hin barbaadu yeroo isa dursiifnu yeroo isa lafa godhannu argama isaa keessa yeroo jiraannu maal arganna boo'icha deddeebinaa kadhaan keenya atattamaan deebii qabaataa baala firee wajjin yoona warra ijaa waaqayyo jireenya keenya kanaan eebbisu kadhannu Makai Yesus nama Nazaret
inni ajjeesuudhaaf gorra'uudhaan malee waan biraaf hin dhufe. Ani garuu jireenya akkasii ta'u bakka baay'atu kan dhufe. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin qaluudhaaf inni nu hirmachuudhaaf saganteeffatu maqaa Ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin yeroo kana irree Waaqayyoo Waaqa jiraataa itti dhufeera. Billaa Waaqayyoo isatti dhufeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba Waaqayyoo irraa kan fagaate. Waaqayyo sagalee kee waan nu qixxeessi yaa galata. Jireenya keenya dubbii kanaan eebbisi. Argama kee keessa jiraachaa bara keenya si wajjin karaa warra nu gargaara. Argama kee keessa kan gad nu baasu haasaan kamiyyuu gochi kamiyyuu raawwanni kamiyyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kan fagaate yaa argamuu kee keessa nu jiraachisi. Argamuu kee keessatti baasii nu galchi. Waldaa kana kanaan eebbisi. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. 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 Galata Waaqayyoo.